Dhaadannoon ijoollee Oromoo Oromiyaan ka Oromiyaatiidha. As immoo Itoophiyaan wada qadmoo ganaa naannetu waan mallisataalle. Takka ijoolleen Oromoo kana jedhanii hin beekan. Takka. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam Amaarri hin jiru jedheera. Piroofeesar Masfin Waldamaaram Amaarri hin jiru jedheera. Andaargaachoo Tsigee Amaarri hin jiru jedheera. 1997 bara qinijjii sana lidatuun Masfin Waldamaaramii fi Andaargaachoo Tsigee warra Amaarri hin jiru jedhe waliin kooleeshinii uumee paartii tokko waliin qabatu. Lidatuu dhumti kun warruma Amaarri hin jiru jedhe. Piroofeesar Masfin kitaaba isaa dubbisi. Andaargaachoo Tsigee kitaaba isaa dubbisi. Uummata afaan Amaaraa dubbatutu jira malee Amaara ka jedhamu hin jiru jedhan. Anaani warra abbaa lafaa eessa dhaqaniitu na boossisa. Lidatu immoo qubattuuf weerartuun eessaa dhaqaniitu boossisa. Gaaffiin keenya kun araaramuu hin danda'u. Ani eessa jiru warri lafa kanaa? Galaan eessa jira? Akkaan eessa jira? Qaallittiin eessa jira? Gullalleen eessa jiraatu na yaachisa. Lidatu immoo warri dhufee lafa kanarra qubatan eessa dhaquutu yaachisa. Eessa dhaquuf nuti deebii kennineerra eessa yuun dhaqan. Warri abbaa lafaa lafa kanarraa buqqa'an garuu eessa dhaqanii eessa jiru. Qubattootaa fi dallaalotatu marji godhee mootummaa ijaarrate. Maal jechuudha? Qubattoota jechuun eenyufa akka ta'e beekamu. Dallaalota jechuun immoo opiidoo lafa Oromoo gurgurata jechuudha. Warra lafa Oromoo gurguratan lafa qofaatu hin ta'in waanuma gatii baasuu argatan hundaa warra gabaa baasan. Warri kuni dhugaan uummataa yoo dhufee baakfaayir godhe gaaffiin lafaa gaaffiin ilmaan Oromoo mana hidhaatti dhumanii gaaffiin Oromoo bahararratti dhumanii ilmaan Oromoo bahararratti dhumanii eessa hiddisaa duubatti deebi'ee eessa akka ga'u beeku. Isa kana ittisan jechuudha. Maallaqa baasanii gaangisteer ijaaranii si sodaachisan kata afuuran baafan mootummaa irratti dhiibbaa godhanii si hiisisan maallaqa qaban ijoollee isaanii barsiifatan maallaqa Oromootiin ufis baratan shira xaxuu danda'a. Obbo Lidatuun nuti ka jennu kanaan dura ijaarratee yoo qaba ta'e Oromiyaa keessaa mana gara fuulduraattis ijaarratee ta'e qabeenya isaati akkuma Oromoon inni ollaansaa jirutti bulutti bula. Lafa sana garuu dabarsee mootummaa Amaaraaf kennuu hin danda'u. Kan inni barbaadu isheedha. Laftiin ani irra jiraadhu ka Amaaraa akka jedhamu. Lafti Amaarri Asallaa irra jiraatu lafa Amaaraa akka jedhamu. Na hubateetta kun immoo hin danda'amu. Isa kana walirratti beekna. Obbo Lidatuun gara fuulduraattis ijaarrachuu danda'u. Kana duras qabaachuu danda'u Oromiyaa keessaa mana. Dallaa isaaniitti eeyyama isaanii malee bu'uu hin danda'u. Qabeenya isaanii kana nama Amaaraa tokkoof dabarsanii kennuu danda'u. Faranjii tokkoof dabarsanii kennuu danda'u. Mootummaa Amaaraaf garuu hin danda'ani. Weerartuu fi qubattuuf imperaalistiif lafti maallaqa. Abbaa lafaaf garuu lafti eenyummaa. Na hubatteetta? Weerartuun, qubattuun, imperaalistiin lafti dinagdee isaaniitii, maallaqa isaaniitii, biddeena furdaadhaa, jireenya gaariidha. Abbaa lafaaf lafti eenyummaadha. Namni lafa isaarra hin jirre eenyummaa hin qabu. Akkatti amma uummati keenya jiru akkatti Oromiyaan jirtu irraa ka'anii akkas miidhamee akkanan ta'e jedhee namni akka koo himachuun guddaa namni nama dhaggeeffatu. Guddaas barbaachisaa miti. Sanaa oltu jira. Dhumaatii beela buqqa'uu hidhamuu sanaa oltu waan jiruufi mana hidhaa keessatti waan badaas waan gaariis argine. Egaa waan Finfinnee addi bilisummaa Oromoo bakka tokkottuu waan jedhu hin qabu. Qofaatti jechuu kooti. Finfinneen magaala guddaa Adaamaa caalu Oromiyaa keessa jirudha akka Oromooti. Akkuma Amboo, akkuma Naqamtee immoo lafa qotee bulaa baadiyyaa waliin immoo daangaa walirraa qaba Oromiyaa waliin. Adaamaanis qabaa miti. Amboo fi baadiyyaan walirraa daangaa qabu miti. Bulchiinsi baadiyyaayyuu gandi araddaan adda addaa ganda daangaa walirraa qaba. Akkasuma Finfinneen baadiyyaa Oromiyaa irraa daangaa qabdi magaala waan taateef. Kana achi Finfinneen adda bilisummaa Oromoof akkuma Ambootii garuu guddina caalti jechuudha. Akkuma Asallaatii garuu guddina caalti. Asallaa keessa sabaaf sablammii hedduutu jira. Keessa jiraatu mirga Oromoon qabu akka Oromoon bulutti bulu yoo Oromoon itti tola yoo Oromoon tammaate qofaatti waan ta'an hin qaban.
Yoo Oromoon nagaa qabaate nagaa qabaatu. Yoo Oromoon beela'e ni beela'u. Yoo Oromoon badhaadhe ni badhaadhu. Hiree adda ta'e hin qabani. Finfinnee akkasumatti ilaalla. Karaa biraa heera mootummaa amma jirutu jira. Heerri mootummaa kun heera innu akkuma jiruu nu hojiirra waan hin oolleef asitti sirriidha asitti sirrii miti kan jennu hin qabnu. Inni sirrii ta'eyyuu hojiirra hin oolle. Innu hir'ina qaba. Inni guddaanuu rakkinnisaa hir'inoota inni qabu otoo hin ta'in innumti gaarii ta'eyyuu hojiirra ooluu dadhabuusaati. Isa dhaqeegna nuti. Akkasuu ta'ee heerri mootummaan biyyi kun itti bultu karagga'ee akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1987. Finfinneen gaafas eessa ture daangaan ishee. Bulchiinsi mootummaa Oromiyaa kan nama quba qabaachuu qabu akkuma heera mootummaattu mirguma heerri mootummaa Oromiyaaf kenneenu daangaan Finfinnee gaafa heerri mootummaa biyya kanaa ragga'ee daangaan Oromiyaa kana daangaan Tigraay kana Amaarri kana jedhee warra kibbaas akkasitti amma gara 10 moo 11 ta'uuf deemnaa miti naannoo nu bulchu kun. Warri kun hunduu heera mootummaa irratti daangaan isaanii eessa akka ta'e beekame. Gaafa sana daangaan Finfinneef magaalli Finfinneef Oromiyaan daangaan isaa beekamaa ture. Eessa daangaan suni? Finfinnee ammaa kana dabalataa guutuu. Kanaafi mootummaan Oromiyaa kan gaafa 1987 as babal'ate kana magaala amma jalqabe bulchiinsa Shaggar jala galchuu qaba. Akkuma heera mootummaattu tun bu'e. Jalqabaniiru inni raawwatu jennee yaadna. Maaliif heera mootummaa biyya kanaa tokkas? Gaafa daangaan daangafame akkas. Inni kuni kana. Kan biraa anaani warra abbaa lafaa eessa dhaqaniitu na boossisa. Lidatu immoo qubattuuf weerartuun eessaa dhaqaniitu boossisa. Gaaffiin keenya kun araaramuu danda'u. Ani eessa jiru warri lafa kanaa? Galaan eessa jira? Yakkaan eessa jira? Qaallittiin eessa jira? Gullalleen eessa jiraatu na yaachisa. Lidatu immoo warri dhufee lafa kanarra qubatan eessa dhaquutu yaachisa. Eessa dhaquuf nuti deebii kennineerra eessa yuun dhaqan. Warri abbaa lafaa lafa kanarraa buqqa'an garuu eessa dhaqanii? Eessa jiru? Lafti amma Sharaateen jiru kun abbaan qabu. Lafti Giyoon jiru kun abbaan qabu. Obbo Lidatu Sheek Alaamuddin Sharaateen dhiisanii eessa dhaquutu isa cinqa. Ani immoo warri lafa Sharaateen kana turanii eessa dhaqaniitu na cinqa. Kanaaf gaaffiin koof gaaffiin Lidatu araaramuu hin danda'u. Karaa biraa weerartuu fi qubattuuf imperaalistiif lafti maallaqa. Abbaa lafaaf garuu lafti eenyummaa. Hin hubatteetta? Weerartuun, qubattuun, imperaalistiin lafti dinagdee isaaniitii, maallaqa isaaniitii, biddeena furdaadhaa, jireenya gaariidha. Abbaa lafaaf lafti eenyummaadha. Namni lafa isaarra hin jirre eenyummaa hin qabu. Keessumaa Oromoon ganda irra jiru irratti, qe'ee irra jiru irratti uumama waliin, bineensa lagaa waliin, gaarreen waliin, laga waliin, qilleensa waliin, mukkeen gosa adda addaa waliin hariiroo inni qabu eenyummaa isaatti hidhata. Owwaala abbaasaa, malkaa warra abaluu, tuujuba warra abaluu, bakka owwaalchaa warra abaluu ka jedhu waliin eenyummaa isaa walii walitti hidhata. Achi yoo buqqa'e eenyummaa isaatu bada. Identity crisis godhata. Namni eenyummaa hin qabne immoo bara baraa gammachuu hin qabu. Kanaafi weerartuu fi qubattuun lafti isaaniif dinagdeedha, lafti isaaniif maallaqaa. Abbaa lafaaf, abbaa qe'eef lafti eenyummaa isaati. Eenyummaa isaa waliin baay'ee walitti hidhata. Hariiroo baay'ee waliin qaba. Kanaafuu ilmaan Tuulamaa Arsii haa jiraatan, Harargee haa jiraatan, Jimma Wallaggaa haa jiraatan. Waan isaan weeddisan, waan isaan geeraran. Sigalee ani walaloo fi kennaa wallee waan hin qabneef malee nan dubbisaa nan dhagaa haga yoonaa qe'ee abbaa isaanii qe'ee akaakayyuu isaanii durii yaadu. Sigalee weerartuun immoo lafa isaafi qabachuudha yaada. Isaafe duuba isaa homayyuu hin qabu. Duuba isaa waa yaaduu hin qabu. Kanadha addaan bahiin keenyaan jedha. Egaa nuti Oromoon Finfinneerraa mirga addaa qaba ka jedhu sadan fudhannu akka adda bilisummaa Oromootti. Finfinneetu ka Oromooti jenna. Isaan immoo mirga addaa itti guddataa jedhu lafuma keenya irratti. Dubbiitu beektaa weerarri buqqaasuun uummata itti naanna'anii fixuun itti duuluun bara 150 ture amma backfire gochaa jira. Kana isaanis argaa jiru. Isa miti duulli yeroo dhiyoo
sanyii lafarraa balleessuuf Tigraay irratti beektonni warra siyaasaa Amaaraa seeraan ala lola isa waraanni federaalaa lolu malee propagaandaa olola isa warri waraanaa warri seeraan gaggeessu malee addatti warri Amaaraa godhani amma baakfaayir godheera. Inni kun isaan yaaddessa. Isaan silaa Tigraayin sanyii lafarraa balleessanii ufaanuu ibsaniiru idaa'uu gabsinoo jedhaniiru ka Oromoo as galagaluuf ture amma kun hin danda'amne. Kanaafi kan isaan dhiyyisiisu waan magaalaa Finfinnee miti. Dubbiitu baakfaayir godhe. Baakfaayir gochuun kun immoo isaan yaaddeseera. Amma Oromoon bakka durii hin jiru. Sabni biraas bakka barii hin jiru. Kanaaf walumaa gala isaa waan Finfinnee mirga addaa maal jedhu abaawoon akka qoosaatti dhalaala. Isa kana Oromoon Finfinneen kan kooti jedhee gaafachuun isarran turre Oromoof saalfiidha. Finfinneetu jiraataa magaalaa Finfinneetu dhagaa baatee jilbeeffatee Oromiyaa jalatti bullu malee ni banna jedhee kadhachuu qaba ture. Inni immoo akkaataan isaa laafaa ture. Akkaataan isaa laafaa ture. Otu nama hin dirqisiisin. Otu mirga namaatti hin bu'in. Hankee qofa kabajuun. Hankee kennuun gurguruun mirga keeti miti. Dhiisuunis mirga keeti. Oromoon kana gochuu qofaadhaan Finfinneen han eenyuu akka ta'e gaaffii Oromootu hin ta'in Finfinneen ofiishee akka ragaa baatu gochuu danda'a ture. Inni kun dadhabbina keenya. Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa waliigalteen Asmaraatti waliigalan maal ta'eeti sadarkaa kanatti dhufuun kan danda'ame hiraarsi akkasii kan nurra gahaa jiru akka Oromootti jettee yaaddaati. Dhaadannoon ijoollee Oromoo Oromiyaan ka Oromiyaatiidha. Asii immoo Itoophiyaan wada qadmoo ganaa naannetu waan mallisaa taallee. Takka ijoolleen Oromoo kana jedhanii hin beekan. Takka gaafa fincilan sana situ itti dhiyaatana caalaa dargaggootti. Takka kanan dhageenyaan. Akka jirutti galagale. Ifaajjii fi dadhabbiin bu'aa bahiin ijoollee Oromoo. Inni sun waliigaltee keenya danqaa keessa seensise. Nuti gaafa waliigallee dhufnu gaaffiin Oromoo kun boca tolfatee sheeppii tolfatee gara fuulduraatti akka fedhii Oromoof ta'utti tolfamaa waliin tolchina kan jiru. Isa kanaaf immoo nageenya irratti dursinee hunda caalaa nageenya irratti hojjenna waliin Oromiyaa irratti. Caasaa nageenyaa waliin tolchina. Wal gargaara. Sana booda waan dinagdees ogeessa baay'eetu jira. Waan hundumaa ogeessa baay'ee qaba Oromoo. Isa warra siyaasaa iyyuu miti ogeessi biyyasaaf jedhee hojjetu kumaatamaan akka biyyatti jira. Galata Rabbii haa ta'u. Inni kun akkasitti danqaatti seenee hinumaayyuu warri adda bilisummaa Oromoo akka diina inni akka jechuun kan yoomuu araaramuu hin dandeenyetti ilaalan mootummaa kanaaf michuu gaarii ta'an. Michuu guddaa ta'anii tarii addi bilisummaa Oromoo akkamitti akka tiriit godhamuyyuu gorsuu jalqaban. Inni kun danqaa keessa galche jechuudha. Gatii Oromoon kaffale kana ka irraa guddaa hammaarrate kabiraati. Kabiraa ummati ollaa keenyaa naannoo keenyaa kun beektaa dadhabbii Oromootiin faayidaa argachuu isaa jibba hin qabnu dirqamni illee nurra jira guddaa waan taaneef dirqamni illee nurra jira. Garuu ofiimmoo harka duwwaa hafuu hin qabnu. Na hubattee nama har'a gargaaru kana boorullee gargaaruuf waaqa harkatti hambifannee jiraachuu qaba bara. Oromoon hafuura xiqqaa baafate garuu jijjiirama naannoo keenyatti fide sana ofiisaa keessatti fiduu hin dandeenye. Inni kun immoo rakkina liidarshiippiiti. Rakkina hogganootaati. Abaa'oo dabalatee dhaaba keenya dabalatee jaarmiyaa siyaasaa fi siyaasaa kan hin ta'in qeerroon ofiisaa qeerroo fi qarreenuu gatii yeroo akkas kaffalaa deeman kana hoggana tolfachaa deemuu waliin egeree isaaniif hir'ina kanatu dhalate waan akkas akkasii bakka baay'eetti bar warraaqsi fashalee ni jira achiin hin hafu ammas qeerroon itti jira lola darbee namni lolee deebee kun jiru fincila ta'uu dhiisuu danda'an itti aan lolli inni darbeera akka biraatti hojjechaa jira qeerroon mirga isaa kana waan dhiisu natti hin fakkaatu hin dhiisullee abdii guddaatu jira waan abdii nama kutachiisu hin jiru akkuma duraatti waan bareedaatu jira qeerroon sammuun isaa dammaqaadha isa kanatu nama abdachiisa jechuudha. Gurmuu nama biyya bulchaa jiru dallaalotaa fi qubattoota jettee maal ibsuuf barbaaddeeti? Brokers and settlers way. Qubattootaa fi dallaalotatu marji godhee mootummaa ijaarrate. Maal jechuudha? Qubattoota jechuun eenyufa akka ta'e beekamu.
Dallaalota jechuun immoo OPDO lafa Oromoo gurgurate jechuudha. Warra lafa Oromoo gurguratan lafa qofaatu hin ta'in waanuma gatii baasuu argatan hundaa warra gabaa baasan. Warri kuni dhugaan uummataa yoo dhufee baakfaayir godhe gaaffiin lafaa, gaaffiin ilmaan Oromoo mana hidhaatti dhumanii, gaaffiin Oromoo bahararratti dhumanii, ilmaan Oromoo bahararratti dhumanii eessa hiddisaa duubatti deebi'ee eessa akka ga'u beeku. Isa kana ittisan jechuudha. Maallaqa baasanii gaangisterii ijaaranii si sodaachisan akka ta'e hafuuran baafan. Mootummaa irratti dhiibbaa godhanii si hiisisan. Maallaqa qaban. Ijoollee isaanii barsiifatan. Maallaqa Oromootiin ofiis baratan. Shira xaxuu danda'a. Mee dhaadannoo tokko si kaasa fakkeenyaaf. Maannim Itoophiyaawii yeetim hidoo habti maafiraatinna manoor indichil ka jedhu kun maal jechuudha? Oromootu Gondariin jiraachuu dadhabe jedhee iyyate. Oromootu Maqalee jiraachuu barbaadee tan maati jedhe. Namoota Ogaadenii Bahar Daar dhaqee na dhiibanii jedhe. Eenyu namni lafa namaarra dhaqee jiraachuu barbaadu? Gaaffii eenyuti kun? Eenyu qe'ee namaarra abbaatti ta'e abbaa lafaa wajjin qixa abbaa lafaa ta'e jiraachuu barbaadu kun eenyu? Qubattuu. Qubattuun immoo qubachuuf dallaala barbaaddi. Biroo kareetu ishee qubsiisa lafatti gurgure. Warri Israa'el lafa Filisxeem gaafa weerarani saayintistoota waraanaatu naggaadee fakkaatee lafa Filisxeem bittee maallaqaan. Akkas gochuu barbaadan. Inni danda'amu moo hin danda'anii waliin ilaaluuf teenya jechuudha. Dubbiin jirtu garuu kana. Akkatti amma uummati keenya jiru akkatti Oromiyaan jirtu irraa ka'anii akkas miidhamee akkanan ta'e jedhee namni akka koo himachuun guddaa namni nama dhaggeeffatu. Guddaas barbaachisaa miti. Sanaa oltu jira. Dhumaatii, beela, buqqa'uu, hidhamuu sanaa oltu waan jiruufi mana hidhaa keessatti waan badaas waan gaariis argine. Egaa waan Finfinnee addi bilisummaa Oromoo bakka tokkottuu waan jedhu hin qabu. Qofaatti jechuu koofti. Finfinneen magaala guddaa Adaamaa caalu Oromiyaa keessa jirudha akka Oromooti. Akkuma Amboo, akkuma Naqamtee immoo lafa qotee bulaa baadiyyaa waliin immoo daangaa walirraa qaba Oromiyaa waliin. Adaamaanis qabaa miti. Amboo fi baadiyyaan walirraa daangaa qabu miti. Bulchiinsi baadiyyaayyuu gandi araddaan adda addaa ganda daangaa walirraa qaba. Akkasuma Finfinneen baadiyyaa Oromiyaa irraa daangaa qabdi magaala waan taateef. Kana achi Finfinneen adda bilisummaa Oromoof akkuma Ambootii garuu guddina caalti jechuudha. Akkuma Asallaatii garuu guddina caalti. Asallaa keessa sabaaf sablammii hedduutu jira. Keessa jiraatu mirga Oromoon qabu akka Oromoon bulutti bulu yoo Oromoon itti tola yoo Oromoon tammaate qofaatti waan ta'an hin qaban. Yoo Oromoon nagaa qabaate nagaa qabaatu. Yoo Oromoon beela'e ni beela'u. Yoo Oromoon badhaadhe ni badhaadhu. Hiree adda ta'e hin qaban. Finfinnee akkasumatti ilaalla. Karaa biraa heera mootummaa amma jirutu jira. Heerri mootummaa kun heera innu akkuma jiruunu hojiirra waan hin oolleef asitti sirriidha asitti sirrii miti kan jennu hin qabnu. Inni sirrii ta'eyyuu hojiirra hin oolle. Innu hir'ina qaba. Inni guddaanuu rakkinnisaa hir'inoota inni qabu otoo hin ta'in innumti gaarii ta'eyyuu hojiirra ooluu dadhabuusaati. Isa dhaqeegna nuti. Akkasuu ta'ee heerri mootummaan biyyi kun itti bultu karagga'ee akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1987. Finfinneen gaafas eessa ture daangaan ishee. Bulchiinsi mootummaa Oromiyaa kan nama quba qabaachuu qabu akkuma heera mootummaattu mirguma heerri mootummaa Oromiyaaf kenneenu daangaan Finfinnee gaafa heerri mootummaa biyya kanaa ragga'ee daangaan Oromiyaa kana daangaan Tigraay kana Amaarri kana jedhee warra kibbaas akkasitti amma gara 10 moo 11 ta'uuf deemnaa miti naannoon of bulchu kun. Warri kun hunduu heera mootummaa irratti daangaan isaanii eessa akka ta'e beekama. Gaafa sana daangaan Finfinneef magaalli Finfinneef Oromiyaan daangaan isaa beekamaa ture. Eessa daangaan suni? Finfinnee ammaa kana dabalataa guutuu. Kanaafi mootummaan Oromiyaa kan gaafa 1987 as babal'ate kana magaala amma jalqabe bulchiinsa Shaggar jala galchuu qaba. Akkuma heera mootummaattu tun bu'ee jalqabaniiru inni raawwatu jennee yaadna. Maaliif heera mootummaa biyya kanaa tokkas? Gaafa daangaan daangafame akkas. Inni kuni kana. Kan biraa anaani
warra abbaa lafaa eessa dhaqaniitu na boossisa. Lidatu immoo qubattuuf weerartuun eessaa dhaqaniitu boossisa. Gaaffiin keenya kun araaramuu danda'u. Ani eessa jiru warri lafa kanaa? Galaan eessa jira? Yakkaan eessa jira? Qaallittiin eessa jira? Gullalleen eessa jiraatu na yaachisa. Lidatu immoo warri dhufee lafa kanarra qubatan eessa dhaquutu yaachisa. Eessa dhaquuf nuti deebii kennineerra eessa yuun dhaqan. Warri abbaa lafaa lafa kanarraa buqqa'an garuu eessa dhaqanii? Eessa jiru? Lafti amma Sharaateen jiru kun abbaan qabu. Lafti Giyoon jiru kun abbaan qabu. Obbo Lidatu Sheek Alaamuddin Sharaateen dhiisanii eessa dhaquutu isa cinqa. Ani immoo warri lafa Sharaateen kana turanii eessa dhaqaniitu na cinqa. Kanaaf gaaffiin koof gaaffiin Lidatu araaramuu hin danda'u. Karaa biraa weerartuu fi qubattuuf imperaalistiif lafti maallaqa. Abbaa lafaaf garuu lafti eenyummaa. Na hubatteetta? Weerartuun, qubattuun, imperaalistiin lafti dinagdee isaaniitii, maallaqa isaaniitii, biddeena furdaadhaa, jireenya gaariidha. Abbaa lafaaf lafti eenyummaadha. Namni lafa isaarra hin jirre eenyummaa hin qabu. Keessumaa Oromoon ganda irra jiru irratti, qe'ee irra jiru irratti uumama waliin, bineensa lagaa waliin, gaarreen waliin, laga waliin, qilleensa waliin, mukkeen gosa adda addaa waliin hariiroo inni qabu eenyummaa isaatti hidhata. Owwaala abbaasaa, malkaa warra abaluu, tuujuba warra abaluu, bakka owwaalchaa warra abaluu ka jedhu waliin eenyummaa isaa walii walitti hidhata. Achi yoo buqqa'e eenyummaa isaatu bada. Identity crisis godhata. Namni eenyummaa hin qabne immoo bara baraa gammachuu hin qabu. Kanaafi weerartuu fi qubattuun lafti isaaniif dinagdeedha, lafti isaaniif maallaqaa. Abbaa lafaaf, abbaa qe'eef lafti eenyummaa isaati. Eenyummaa isaa waliin baay'ee walitti hidhata. Hariiroo baay'ee waliin qaba. Kanaafuu ilmaan Tuulamaa Arsii haa jiraatan, Harargee haa jiraatan, Jimma Wallaggaa haa jiraatan. Waan isaan weeddisan, waan isaan geeraran. Sigalee ani walaloo fi kennaa wallee waan hin qabneef malee nan dubbisaa nan dhagaa haga yoonaa qe'ee abbaa isaanii qe'ee akaakayyuu isaanii durii yaadu. Sigalee weerartuun immoo lafa isaafi qabachuudha yaada. Isaafe duuba isaa homayyuu hin qabu. Duuba isaa waa yaaduu hin qabu. Kanadha addaan bahiin keenyaan jedhe. Egaa nuti Oromoon Finfinneerraa mirga addaa qaba ka jedhu sadan fudhannu akka adda bilisummaa Oromootti. Finfinneetu ka Oromooti jenna. Isaan immoo mirgi addaa iyyuutti guddataa jedhu lafuma keenya irratti. Dubbiitu beektaa weerarri buqqaasuun uummata itti naanna'anii fixuun itti duuluun bara 150 ture amma baakfaayir gochaa jira. Kana isaanis argaa jiru. Isa miti duulli yeroo dhiyoo sanyii lafarraa balleessuuf Tigraay irratti beektonni warra siyaasaa Amaaraa seeraan ala lola isa waraanni federaalaa lolu malee propagaandaa olola isa warri waraanaa warri seeraan gaggeessu malee addatti warri Amaaraa godhani amma baakfaayir godheera. Inni kun isaan yaaddessa. Isaan silaa Tigraayin sanyii lafarraa balleessanii ufaanuu ibsaniiru idaa'uu gabsinoo jedhaniiru ka Oromoo as galagaluuf ture amma kun hin danda'amne. Kanaafi kan isaan iyyisiisu waan magaalaa Finfinnee miti. Dubbiitu baakfaayir godhe. Baakfaayir gochuun kun immoo isaan yaaddesseera. Amma Oromoon bakka durii hin jiru. Sabni biraas bakka barii hin jiru. Kanaaf walumaa gala isaa waan Finfinnee mirga addaa maal jedhu abaawoon akka qoosaatti dhalaala. Isa kana Oromoon Finfinneen kan kooti jedhee gaafachuun isarran turre Oromoof saalfiidha. Finfinneetu jiraataa magaalaa Finfinneetu dhagaa baatee jilbeeffatee Oromiyaa jalatti bullu malee ni banna jedhee kadhachuu qaba ture. Inni immoo akkaataan isaa laafaa ture. Akkaataan isaa laafaa ture. Otu nama hin dirqisiisiin, otu mirga namaatti hin bu'iin, hankee qofa kabajuun, hankee kennuun, gurguruun mirga keeti miti. Dhiisuunis mirga keeti. Oromoon kana gochuu qofaadhaan Finfinneen han eenyu akka ta'e gaaffii Oromootu hin ta'in Finfinneen ofiishee akka ragaa baatu gochuu danda'a ture. Inni kun dadhabbina keenya. Gariin namaa warraaqsii qeerroon Oromoo itti dadhabe karaarraa maqeedha. Gariin namaa immoo hin buutamee jedha. Kamtu sirriidha? Haala keessa jiru kana ibsuudhaaf. Inni butame. Isan sila siin jedhe dhagaa. Warraaqsi tokko
Warraaqsi ka'e ka jedhamu mootummaan uummata biyya sanaa bituuf yookaan bulchuuf sirna inni tolfate sana waliin buluu dadhabu jechuudha uummatiif mootummaan. Oromoon waliin buluu dadhabe. Humna immoo isatu caale, Oromootu caale. Sirna isaa sana didee caccabsee diige. Injifatee milkaa'e immoo ka jedhamu gaaffiinsaa suni boca tolfatee karaa bakka bu'oota isaa mootummaa yoo ijaarratedha. Dhawaataan gaaf tokkotti mootummaan ta'u warraaqsi. Darabeedhaan. Haga asitti haga mootummaa kana aangorra buusutti jijjiirutti karaarra jira. Gaaffiinsa ammayyuu karumarra jira. Garuu gidduutti mootummaa sana keessaa ijoolleen dhufanii nutu isin hoogganadhanii fuudhanii nuyi hooggananidha. Aangoo ulee warraaqsa sanaa mootummaa sana garru kute harkatti qabata. Galatoomii mana hidhaa osoo jirtuu gara masaraatti waamamtee akka turte dhageenyee jirra. Maaliif si waamanii eenyus si waame? Abiyyitu na waame, Dooktar Abiyyitu na waame. Na waamee na dubbise waajjira isaatti. Wal beekna yeroo dheeraa waan wal beeknuuf yeroo waan natti kakaase qaba. Waan hamaa biyya kanaaf akka nan yaadetti amma himuunu kan nama hin barbaachisne waan guddaa biyya kana balleessu kan nan yaadetti. Kanaafis qophaa'aa akkan ture. Akkasitti natti himamee moo adeemsa keessa mana hidhaatiitu jiru gammachuu dhumtiin ani beeku kun akkamitti kana yaada ka jedhu boqonnaa na dhoowwe. Kanaafan si dubbisuu barbaade. Inni naan jedhu kuniif inni ittiin na himatan waliin argu waliin fakkaatu hin jiru. Ka isatti himate himetu waan biraati jechuudha. Ka ittiin na himataa jirantu waan biraati. Isa kana amma mana hidhaa taa'ee eeyyee lakkeessiin jechuuf rakkisaadha. Achitti nafu inni haasofna yeroo biraan jedhe yeroo biraa haasofna nan ba'a gaaf tokko numan ba'a. Lakki anumtuu siin mana hidhaa kana caalaa tursiisee boqonnaa argachuu hin danda'u naan jedhe. Akkasitti haasofni waan biraas haasofni isa dur dabarsine haasofni irra guddaa isa waliin dabarsine. Umuriidhaan narra xiqqaa waan ta'eef dur waameen ergadhaa gaafa waa muufate dhufee natti hafuura baafata gaafa dirree waraanaa turre. Adda waraanaa tokko turte jechuudha. Isa sana kaafne haasofne. Waan immoo boqonnaan arganne hidhaa jiraachuu keetiin naan jedhe. Ni baata immoo naan jedhe. Egaa waan biraa haasofne isa kaan itti fufna waan jenneef amma miidiyaadhaaf ibsuu guddaa nan barbaachisu. Mana hidhaatii ba'uun kee marii ministeera muummee faana gootan wajjin waan wal qabatu fakkaata? Tilmaamame egaa kun miti. Xalaa'aatu mana murtiirraa dhufe. Yoo mootummaan himannaa sana addaan kute already manni murtii na hiika mitiire. Tilmaama kooti dhiibbaadhuma Dooktar Abiyyi godheen na gadhiisan jedhee tanaman. Garaagarummaan ministeera muummee Abiyyi Ahmedii fi obbo Lammaa Magarsaa dubbii hidhamuu kee fi waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa hojiitti irratti kan jedhu akeeki akkasii hin mul'ataa maal sitti fakkaata? Hariiroo kee fi ka obbo Lammaa irraa jalqaba. Gaafa dura mana leenjii Oppiidiyoo seenurraa jalqabnee wal beekna ijoollummaadhaan. Egaa mana leenjii xiqqaa baatii tokko faanu leenjisan. Gaafas dabballee taane bakka adda addaatti waliin hin turre. Dabballee kana keessaa dabballee ta'uu hin dandeessan. Dhiphummaa qabdu nuun jedhanii gara waraanaatti haaromsa fudhadhaa jedhanii nu erganii immoo umuriin keenyas dabalaa gaafa dhufu haasa'uu jalqabne waan siyaasaa. Gaafa wal arginu yeroo hundaa waanuma haga humna keenyaa waanuma roorroo Oromoo irra jiru haasofna falli maali jenna. Faala dhoona haga beekumsa keenya. Namoonni tokko tokkos nu faana jiru namoonni bira gaafa isaan jiranii tarii otoo wal biratti wal argine haasofne silaa gaasaa nama aangoo qabu bakka itti arginu iyyuu hin qabnu malee. Bara dheeraa akkasitti wal argine. Ani waraana keessaa haa ta'u inni bakka biraatti haa ramadamu malee erga bara 1985 hursoo akkasitti dhaqnee booda hojii kooti jennee wal barbaannee wal argina. Inumaayyuu lammaan akka koo deddeemuu tattaphachuu kan nama wanni jedhu miti uf qusataa nama naamusa qabudha. Yoo si argee waan hojii qofa haasa'a. Waan dhimma si barbaadee fi qofa san haasa'a.
akkasitti bara dheeraa waliin turre. Inumaayyuu akkuma ta'e gaafa Asmaraa dhufu waliin dadhabnee walii waa baay'ee jennee garuu utuu natti hin himin na dhiisee ibidda keessatti na dhiisee dhufee jedhe gaafa wal arginu sana. Viidiyoo gaawaa tokko ilaalan ture. Akkas jedhee dhuguma isaati. Egaa caasaa sana gaafas jeneraal Kamaal fa'aa waliin irra guddaa waraanuma keessatti tolchine. Waraanuma keessatti hojjenne garuu immoo isayyuu ta'ee lammaafaa waliin ani waa gochuun akka nurra jiraatu garuu immoo humni akka nutti xiqqaatu mari'achuu keenya addaan dhaabnee hin beeknu. Hariiroon keenya irra guddaan waanuma roorroo Oromoo irra jiru. Isa dhugaa gaaf tokkollee yeroo waan biraa taphannee yaadadhu. Ofii koo yaadadhu. Akkas. Garaagarteen ministeera muummee fi isaan gidduu jirullee waanuma adda bilisummaa Oromoof wal qabatu waliigaltee Asmaraa sanaa fi dhimma hidhamuu keetiiti jedhama. Sitti fakkaata? Jetteedha kuni. Jettee hamiirraa ka'ee amane akkasidha jechuu hin danda'u. Maaliifi gaafa ani hidhame lammaanuu pirezidaantii Oromiyaa ture bara achiin kaane. Pirezidaantii Oromiyaa jechuun aangoo guddaadha. Kanaafi ani lamaan isaanii gidduutti waan hidhamaa tokko irratti nama tokko irratti addaan bahiin guddaan akkasii dhalata jedhee yaadu. Kan immoo isaan irraa mirkaneeffanne malee amanuun nama rakkisa. Akkasitti yaada. Tole waliigaltee Asmaraa keessatti amma teessee wanti si gaabbisiisu maalidha? Uumayyuun gaabbu. Baay'een itti gammada. Sababni isaas Oromootu barbaade. Oromootu barbaade. Ilmaan Oromoo walii galaa jedhani. Otullee ammallee mana hidhaatti illee du'aa feeratee gaabbiin qabu. Waan Oromoon barbaadu dhagoone. Uummatiin dogoggoru jennee amanna pirinsipilii keenya keessatti. Kanaaf waan inni gaabbisiisu tokko iyyuu hin jiru. Murtiin sun gaaffii uummataati. Gaaffii uummataati. Assees goone. Waa jijjiirame haala gaannu miidhu sun nurraa cabee haa beeknu haa wallaallu Oromoon numa walii wayyaa nuti immoo gidduu keessan jira. Nuti isa balleessa gorsina isa kaan adabna. Galuun furmaata biraan qabuun nuun jedhe uummanni. Kan uummanni jedhe gochuun immoo anaaf tundoo illee akka jannataatti fudhadhaa jechuudha. Bara namni wal barbaadu kana wal looluun hin barbaachisu. Waan hidhamuu koo miti kan hin haasa'u. Namni balleessee boorus inuma hiina mitiire. Poolisiin inuma qabaanna boorus mana murtiis inuma qabaanna. Garuu lolli haa dhaabbatu. Mootummaan kun lola fixuu hin dandeenyetti seene. Gaafa guutamaa hawaasa Baalee keessatti wareegamu nuti quba qabna waraanuma turre. Hin dhumanne garuu jabaan akka guutamaa hawaas kufeeyyuu dhumachuu hin dandeenye. Warra akka milkeessaa gadaafaa kufanii dhumachuu hin dandeenye. Takka laaffachuu takka jabaachuun ni jira. Dhugaan hin dhumatu. Oromoon dhugaaf lolata. Ijoollee Oromootu immoo amma aangoo murteessaa qaba. Mootummaa kana keessaa hunda dura lola haa dhaabani. Lolli kun hin dhumatu fixuu hin danda'ani. Lola fixuu danda'an miti. Beektaa amma nan dulloome. Namni warri na dura ammoo na caalaa dulloomani. Gaaffiin uummataa fi mirgi uummataa garuu hin dulloomu. Kanaaf lolli dhumachuu hin dandeenye kun Oromiyaa irraa dhaabbatee waliigalteen Asmaraa sun hirna qaba yoo ta'e namni itti dabalamee isarraa ka'amee akkamitti Oromiyaa nagaa buufnee akkamitti yoo dandeenye tokko taane yoo dadhabne uummanni akka nu murteessu uummatatti dhiyaanne akkamitti waliin itti fufnee biyya kana nagaa goona ka jedhamu boorotun ta'in har'a eegalamuu qaba. Oromoon yaaddoo keessaa ba'uu qaba. Ijoolleen yaaddoftuu fi ijoolleen yaaddoo hin qabne wal qixaan baratan beektaa. Ijoolleen abbaa koo narraa ajjeesu abbaa koo narraa hidhu haati koo maal taati jettee yaadda haa bultee mana barnootaa dhaqxuu fi harraftee dhuma kaatee fuula dhigattee ciree ishee nyaattee mana barnootaa dhaqani wal qixaan baratani. Jabana kana immoo namni hin baratiin ija hin qabu. Barnoonni ija namaa bana. Kana ijoolleen keenya caalaa baratanii arganiiru akkanitti ija namaa banu. Lolli kun jenereeshinii ajjeesa. Oromoo ajjeesa. Oromoo badu kana walii ni banna abbaan faayidaa irraa argatu hin jiru tokkoyyuu. Kanaaf lolli kun Oromoo irraa haa dhaabbatu. Oromoon immoo jaarmiyaa siyaasaa lola kana fiduuf balleessaa qabu jedhee ilaalee abbaa irrattis haa ta'u abbaa fedhe irratti haa ta'u dhiibbaa barbaachisaa ta'e gochuu qaba. Kanan jedhaa Oromoon daandii isaaf galii isaarraa goruu hin qabu.
Oromoof immoo kanuma qofaan dhaabna.